Seenaa ummata gidduutti garaagarummaa uumuu dhiisuun biyya tokkoomtee fi bu'uura cimaa qabdu ijaaruun murteessaadha jedhan barsiisaa yuunivarsiitii Amboo Dr. Mangistuu Tulluu. Dr. Mangistuu Tulluu OBN waliin turtii godhaniiru Girmaa Hundee. Itoophiyaan rakkoowwan wal dhabdee biyyaalessaa uuman hiikuuf marii biyyaalessaa mari'attoota 4,000 hirmaachisee gaggeessiteerti. Marii biyyaalessaa gaggeeffamee ilaalchisee OBN waliin turtii kan taasisan barsiisaan yuunivarsiitii Amboo Dr. Mangistuu Tulluu marichi milkaa'aa fi rakkoo biyyattii bara dheeraa lakkoofsisaniif fala kaa'ee ta'uu himan. Marii kanarratti sabaaf sablammoon hundumtuu saboonni adda addaa biyyoota kana keessa jiraatan hundumtuu guyyoota darban kana naannoo guyyoota 45 amma kan as turre hundumti keenya amma beeknutti amma hubannutti yaada adda addaa walitti gumaachinee biyya kana kan waloomsu kan tokkoomsu yaada guddaa walitti buusaa turre jechuudha. Mariin biyyaalessaa gaggeeffame seenaa akka biyyaatti wal dhabdee babal'isaa turan dhiisuun tokkummaa biyyaa cimsanitti fufsiisuuf kan gargaaru ta'uu himan. Seeneffamni adda addaa sabaaf sablammuu kan adda qoodu fi kan hawaasa walitti buusuu ture. Amma kana garuu seenaawwan armaan dura barreeffamaa turan kan sabboota kanneen walitti buusan akkamitti hafanii seenaawwan armaan dura jiran cufnee seenaawwan gara fuulduraa keenya immoo sirreeffannee biyya waloomte akkamitti hundeessuu dandeenyu irratti hojjetaa turre. Yaadonni waliigalteen irratti gahame kunneen heeraa fi seera biyyattii fooyyessuu keessatti gahee qabaachuu waloomaa fi tasgabbii biyyaatiifis abdii haaraa kan uumu ta'uu eeran. Hojiirra oolmaa isaatiifis qooda fudhattoonni hundi gahee irraa eegamu bahuu akka qabanis dhaaman. Yaanni hawaasaa iddoo kanatti walitti funaanname kun bifa seeraa horatee biyya kana tajaajiluudhaaf akka seeratti akka heeratti akka gannuu bahu mootummaarraa ni eegganna jechuudha. Hawaasa keenyaaf immoo maanni seenaawwan armaan dura walitti nu buusaa turan hundumarratti mari'anneerra waan ta'eef seenaawwan armaan dura jiran kanneen dagannee keessaa baanee sammuu haaraadhaan biyya keenyaaf gumaachuu wanta qabnu tokko gumaachuu qabna. Mariin biyyaalessaa seena qabeessi Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif rakkoo biyyaalessaa furuuf gaggeessite waggoota 4 darbaniif sadarkaa Dakaarraa kaasee xiyyeeffannaan irratti hojjetamaa turee fi yaa'ii marii sadarkaa biyyaalessaatti adoolessa 8 hanga hagayya 16 bara 2018tti gaggeeffameen waliigaltee waloorra gahuun goolabamuun isaanii yaadatama. Humnoota finxaaleeyyii hojii misoomaa fi nageenyaa gufachiisuun guddina biyyaatti danqaa ta'an irratti ni qabsoofnaa jedhan jiraattonnii fi abbootiin gadaa aanaalee Sibuu Siree fi Leeqaa Dullachaa. Warraaqaa Yoosef. Akka abbaa gadaattis ta'e akka dhuunfaa kootti wanti nagaa caalu kan filatamu hin jiru. Nagaa yoo jiraate bahanii galuun hin danda'ama, misoomuun hin danda'ama, duudhaaf safa'uu fi galmaan ga'uu hin danda'ama. Nagaan hin jiru taanaan garuu rakkoodha. Hamma danda'ametti karaa eelaameetiin yaada isaanii deebisatanii harka isaanii sassaabbatanii taa'uun barbaachisaa ta'a. Hawaasni keenya baadiyyaaf magaalaa jiraatu yeroo ammaatti kan inni barbaadu nageenyadha, misoomadha. Misoomni akka jiraatuuf immoo nageenyi murteessaadha jechuudha. Kanaaf qaamolee finxaaleeyyii gama lamaaniin akka ta'anii nageenya hawaasa keenyaa lubbuu hawaasa keenyaa hundaa ol qaalii kan ta'e lubbuu isaati waan ta'eef lubbuu hawaasa keenya irratti miidhaa geessisaa jiran kana akka jiraataa magaalaa kanaatti ni balaaleffannaa. Ishee laga ceetee nutti dhufte finxaaleeyyii Amaaraa Abbaay nutti ceetee dhufte lafa keenya lafa Oromoo fudhachuuf jettee nutti galmaa jirtu dargaggoota keenya tun ta'in uni warri jaarsi hirmaannaa cimaa goonee gara fuulduraatti ofii keenya deemnee lafa keenyaaf nama keenya ooshachuu qabna. Uummannis unis akka ani mataan koos akka nama tokkootti uummanni keenya akka hin diikamne beerbeera sabiidhaan akka namni waliin qoonne tokko taanee misooma keenya guddifannee biyya keenya akka nagaan nuu taatu barbaanna malee biyyi keenya akka diigamtu hin barbaannu. Kana balaaleffannee misoomaa fi nageenya keenya karaa eegamaa ta'een misooma keenya itti fufaa hojii gama hundumaaniyyuu nagaa biyya kanaa eegsisaa hundi keenya gahee keenya baachuu qabnaa jechuudha. Balaaleffannaan sawwaan guddaadha. Araara meennaan araara didi. Kottuu dhiisennaan galuu didi. Magaalaa keessa jirrutti biyya keessa jirrutti karaa guddaa keessa jirrutti amma dhumaatii keenyatti amma du'a keenyatti karaa keenya baanee dhaabanne eeggadha. Yoon ta'a ta'e immoo wal ajjeesuur wal miidhuur kan darbeera dhufanii araaratti galu. Warri daangaa darbanii uummata keenya buqqisaa jiran kun qaamni gara biraa bakka biraa taa'e ofiisa magaalaa keessa taa'e dargaggoota gadi nutti ergu kun akka nutti ergetti sassaabachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Xinnaa guddaan daangaasaa fi qabeenya isaa kabachiisuun uummata Oromoo wanti danqu tokko iyyuu hin jiru. Hojii misoomaa kana isa amma itti jalqabne kana isa jiru kana itti fufna dargaggoonni keenya jaarsis jaartiin dargaggeessi dargaggeettiin misooma keenya mootummaa keenya cina dhaabannee itti fufnee kabachiifachuu qabna. Baay'ee balaaleffachuu qaba uummanni nama didee daggalatti fiigee uummata fixaa jiru balaaleffachuu qaba. Uummanni immoo tokko ta'ee garaansaa tokko ta'ee ofirraa jibbaa balaaleffataa jira nu dhiisi jedhaa jira.
Abaa'oon chaartara mootummaa ce'umsaa shira TPLF'n dhiisee bahus kaayyoon kaleessa qabsaa fi turee deebii argateera jedhan dubbii himaan duraanii Abaa'oo obbo Toleeraa Adabaa qophiin waliin OBN irratti dhiyaachuun Okaashaa Adam. Cunqursaa mootummaa abbaa irree sabaa fi sablammoota Itoophiyaa gahaa ture falmuuf dhaabbilee hidhannoo hundaan keessaa tokko Abaa'oodha. Kaayyoon Abaa'oon hundaa'eef yeroo gara yerootti haala siyaasaa wajjin jijjiramaa dhufus akeekni isaa inni ijoon mirga ofiin of bulchuu Oromoo mirkaneessuu afaanii fi duudhaa sabichaa dagaagsuudha jedhan dubbii himaan Abaa'oo duraanii obbo Toleeraa Adabaa. Garaagarummaa keessoo miseensotaa fi hoggantoota jidduutti uumamee fi dhiibbaa alaatiin kaayyoon dhaaba kanaa harcaa dhufee jedhan obbo Toleeraan turtii OBN faana kanaan dura godhan irratti. Adda bilisummaa Oromoo keessatti garaagarummaa inni jedhamu yookaan inni xiqqoo hoggana gidduutti faca'insaa fi garaagarummaa uume 91 yookiin immoo chaartara booda 92 yookiin immoo 84 booda jechuun ni danda'ama. Dhiibbaa keessaa osoo hin taane isa alaa turre jabaa ture jechuu barbaadeetan. Hoggantoota fi miseensota Abaa'oo gidduutti ilaalcha fi tarsiimoo siyaasaa irratti garaagarummaan uumamuun humna dhaabbatichaa akka laaffatuuf diinan irratti duulamaa tures jedhan addi bilisummaa Oromoo Abaa'oon chaartara mootummaa ce'umsaa dirqamsiifame chaartara mootummaa ce'umsaa dirqisiifamee akka dhiisee bahu taasifamuu isaas akeekan kun ammoo shira mootummaa ce'umsaa hoogganaa kan ture TPLF'n jedhan obbo Toleeraan. Mootummaa ce'umsaa ijaarame sanatu adda bilisummaa Oromoo of cinaatti hin barbaanne maaliif akka barbaadan bituu fi biyyattii akka barbaadanitti qajeelchuu akka hin dandeenye hubataniiru. TPLF kaleessa Abaa'oo ari'achaa ture har'ammoo hidhattoota maqaa Abaa'oodhaan of waamuun uummata Oromoo iraarsaa jiran firoonfachuu barbaada. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo Abaa'oon kaleessa qabsaa fi ture har'a deebii argateeraa jedhan obbo Toleeraan. Uummanni Oromoo amma maal keessa jiraadha? Waan qabsaamaa fi ture keessaa tokko maa'inniidha. Afaan isaatiin dubbataa jira. Aadaan isaa kabajamee fi jira. Eeyyee afaan isaatiin dubbachuu qofa miti ittiinis hojjechaa jira. Akka duraanii turjumaanni dhaabbatee fi hiikamaa fi jiru. Mirga sana argateera. Lafa isaa teessoo isaa maqaa moggaafatee waamamee fi eeyyee Oromiyaa jedhamtu jirti mootummaa mataa isaatiin mootummaa ofii filateen yookiin immoo mootummaa Oromiyaa jedhamuun bulfamaa jira jecha. Warri kun guutamaa fi jiru jecha. Uummanni Oromoo bakka kaleessaa hin jiru waan argatee fi dhabees beeka waan ta'eef isaaf ammoo qabsoon karaa nagaa filannoo ta'us akeekan. Xiinxalaan immoo shira TPLF aangoo qabachuuf jecha raawwataa turee fi har'as ittiin fayyadamaa jiru irratti waayilli yeroo basaa bantii xiinxalaaf istuudiyootti argama. Ana dhufu roobasa. Biyya kana keessatti waggoota dheeraadhaaf aangoo jiddugaleessummaan dhuunfateetiin ka biyya bulchaatiin ture TPLF yeroo sanatti illee walitti bu'iinsi akka hammaatu yookiin qoqqoodiinsi saboota jidduu akka jiraatullee wantoota godhan keessaa tokkodha. Rakkoo amma Itoophiyaan keessa jirtu kanaafillee wantoota gumaachan keessaallee rakkoolee yeroo san kuufamaa dhufanidha. Mee dhimmoota kanarratti maal raawwataatiin ture amma hoo haala akkamiin adeemsa akkamiin deemaatiin jira dhaabbanni kun yookaan dhaabni kun kan jedhu dhaggeeffattoota keenya biraan gahe. Galatoomii gammachuu TPLF qabsoo uummattummaaf hundaa'ee uummatuma isaarratti shiraa badii adda addaa dalagaa ture akka ta'edha miseensonni duraanii TPLF miidiyaalee irratti ragaa bahaa kan turanii ammas bahaa kan jiranii TPLF heeruma mootummaa ofiif boceen deebisee immoo garee cabsu akka ta'es immoo garee gochaan agarsiiseera. Kana akka fakkeenyaatti filannoo ofiisaa kan naannoo isaa akka biyyaatti akka biyyoolessaatti gaggeeffachuu danda'eera. Heera ofiisaa boce keessatti garuu wanti kun akka hin danda'amne bocee lafa kaa'ee ittiin biyya gaggeessaa ture kanaan dura. Har'a garuu dantaan dhuunfaasaa gaafa jalaa tuqamu waan deemaa tureef sana gaafa milkeeffachuu dadhabu heera sana cabsee ofiisaa filannoo gaggeessuu danda'eera. Inni biraa TPLF ka'umsi qabsoo isaa keessatti waanuma mormaa ture immoo deebi'ee fayyadamuudhaanis kan inni beekamu. Akka fakkeenyaatti TPLF yeroo qabsoo gaggeessaa turetti mootummaan dargii dargaggoota humnaan dirqisiisee waraanatti ergaa jira jechuun ibsa gurguddaa hanga idil addunyaatti illee ibsa baaseenii beeksisaa ture. Har'a ofiisaa
waan kaleessa mormaa ture sana raawwachaa jira. Dargaggoota humnaan dirqisiisee gara waraanaatti ergaa jira. Kan dinan immoo ajjeesuu fi gidirsuudhaan itti fufeera jechuudha. Akka kanaan dura hundeessaan duraanii TPLF hayyuun siyaasaa Dr. Aragaawii Barihee miidiyaa biroo waliin turtii godhan keessatti kaasaniini TPLF hojii yakkoota gurguddoo ittiin raawwatu bara 1977 keessa garee iccitiidhaan hojjetu of jalatti kan hundeessee qaba ture. Gareen suni Maalalit jedhameetu beekama jechuunidha kan isaan waan kaleessa TPLF gochaa ture akka ka'umsaatti kan isaan kaasanii qeeqaa turanii. Gareen Maalalit jedhamu kuni Marxist Leninist League of Tigray jedhameetu kan inni beekamu. Egaa Marxism Leninism kuni ilaalcha siyaasaa fi diinagdee kan of keessatti qabudha. Raashaa keessattidha warraaqsi kuni kan hundaa'e. Isaan garuu maqaa kanaanii abbummaa qabeenyaa gamtaa uumuudhaa fi kaayyeeffataniitu garee kana TPLF jira. Gareen kun immoo addatti TPLF jalatti qabeenya biyya kana keessa jiru saamuudhaanii garee kana diinagdeedhaan gahumsuudhaa fi garee hundaa'ee qabu turanii. Kana iccitiidhaanidha kan of jalatti hundeessanii uummanni biyya kana keessa jiru even uummanni Tigraay illee garee hundeessan kanallee hin beekan turanii jedhaniitu kan isaan kaasanii. Egaa akka hayyuun kun jedhaniitti gareen kun erga hundaa'e booda dhaadannoo miseensuma isaadhaaf dhaadannoo baaseetu kan inni ture yeroo sanatti. Gareen kuni kan danda'u nu waliin tarkaanfatu, kan dadhabe immoo suuta jedhee haa dhufu, kan mormu garuu garee kana kan mormu garee hundeessine kana kan mormu garuu garee kana keessaa miseensummaa TPLF keessaa haa ba'u jedhanii dhaadannoo kana qabataniitu as baanedha. Gareen kuni kaayyoon inni hundaa'eef inni guddaani qabeenya biyya kana keessa jiru saamee of gahoomsee diinagdeesaa oftummaadhaanii of ijaaruudhaaf akka ta'edha kan kaasanii. Gareen kun hundaa'ee guutummaatti eeboo aangoo fi faayidaa dhuunfaa isaatiin akka hojjetuu fi kallattiin hojii garee kanaaf kennamee akka turedha kan isaan kaasanii. Yeroo sana gaa warra uummataa fi dantaa biyyaadhaaf yaadan namoonni akka Dr. amma kaase kana Dr. Aragaawii Barihee fa'aa jechuudha. Gaafa kaayyoo garee kanaa baranii gareen kuni garee uummataaf akka hin yaanne akka ta'e garee dantaa biyyaadhaaf akka hin yaanne akka ta'e gaafa baranii garee kanarraati amantaa qabanii keessa isaaniitti hir'achuu jalqabee jechuudha. Egaa doktariin kun akka isaan kaasanitti waan nama ajaa'ibu garee kana keessa namoota turanii muraasatu ammallee hafee uummata bakka buunaaf jedhanis ta'ee biyya diiguudhaa fi wixxifataa jira kan jedhudha kan isaan kaasanii jechuudha. Gareen kun TPLF jira. TPLF jalattidha kan hundaa'e qabeenya hedduu biyya kanaa saamaa ture. Gaafuma aangoo qabaturraa kaasee qabeenya biyya kanaa saamaa ture. Akkasumas immoo qabeenya biyya kanaa immoo saamuudhaaf immoo kanatti jalqaba kaastee maloota garaagaraa fayyadamuudhaan bittaa qoqqoodiinsaatiin fayyadameetu akka barbaadetti lafa barbaade harka isaa dheereffatee galfateetu qabeenya biyya kanaa saamaa akka ture. Erga aangoon irraa fudhatame booddee immoo gara naannoo isaatti gaafa deebi'u gareen kuni waan kaleessa ammaarrataa ture fudhachaa ture sana waan dhabee fi har'as gareema sanatu warra garee sanarra harcaanii hafantu wixxifataa akka jirudha kan isaan kaasanii jechuudha. Egaa gareen TPLF hojii dabaa uummata irratti hojjetaa ture. Miseensummataa isa keessaa kanneen quuqama sabaaf lammii qaban akka hin dubbanneef ukkaamsaa akka ture kanneen TPLF hundeessan keessaa miidiyaaleedhaa fi ragaa ba'aniiru jechuudha. Gaafa gareen kun hundaa'e kun hin barbaachisu akka gareetti yookaan akka paartii TPLF jira. Kanaaf gareen kun hundaa'uun hin barbaachisu warra jechaa turan immoo ukkaamsaa ture. Kaanis immoo kan ajjeese kan balleesses immoo akka jiru kaan immoo baqatanii gara biyya alaatti kan ba'an akka turanidha. Egaa waraanni kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffame keessattuu yeroo darbe TPLF adeemsa waraanaa gaggeessaa ture keessatti
miidhaa kanaan dura gochaa ture sana irraa barachuu dadhabee miidhaa hedduudha kan inni qaqqabsiisee miidhaa lubbuu miidhaa qabeenyaa waraanni jalqabamee hanga raawwatutti ijoollota dubartoota maanguddoota dabalatee lammiilee nagaa baay'een lubbuun isaanii darbaa ture qabeenyi uummataas barbadaa ture garuu immoo uummataaf hanqabsaa kan jedhudha gareen kuni inni biraa buqqaatii fi rakkoo namoomaa hedduun uummata Tigraay irratti raawwataa akka turedha kan kaasanii jechuudha hayyoonni kuni inni biraa bu'uuraaleen misoomaa hedduun kan hawaasni itti tajaajilamu hedduun kan waggaa hedduun maallaqni hedduun itti ba'ee hojjetamaa turan hedduunis akka barbaadaanidha kan himan jechuudha. Egaa akka hundeessitoonni TPLF gocha badii garichaa hubatanirraa adda bahanii fi hayyoonni siyaasaa jedhanitti miseensota garee kanaa booji'amaniif dhiifama gochuun gaarii ta'us carraa mana hidhaatii baasuuf bilisa gochuun garuu sirrii akka hin turre fuulduraa fi kun yaada keessa galuu akka qabudha kan isaan kaasanii fakkeenyaaf Abboy Sibaat kaasanidha kan isaanii qeeqaa turan jechuudha. Dhiifama gochuun hin barbaachisa. Gareen kun garee saamicha bare waan ta'eef garee hanna bare waan ta'eef garee ajjeesuu bare waan ta'eef garee namootarratti uummatarratti dhiibbaa gurguddaa geessisuu bare darbees immoo birmadummaa biyyaadhaaf garee hin dhaabbannee fi biyya gurgurataa ture akka ta'e kaasaniitu garee kanaaf dhiifamni yoo godhamellee araarri garuu godhamuun akka hin barbaachifne jala muraniitu kan kaasanii kanaaf fuulduree irratti garee kana irratti tarkaanfiin gaafa fudhatamu hamma danda'amaa ta'etti gareen kun deebi'ee araarri yoo godhamee fi kan aantummaa biyyaaf yookaan aantummaa sabaaf dhaabbatu akka hin taane jala muramee hubatamuu akka qabudha kan isaan kaasanii. Egaa uummanni Tigraay yeroo baay'ee amma uummanni Tigraay maaliif hin qabsoofne gareen kun yookaan gareen TPLF kun gaafa inni badii amma kana raawwatu maaliif hin qabsoofne jedhameetu yeroo baay'ee qeeqni akka ka'udha namoonni baay'een kan kaasanii garuu hayyoonni keessa beekan keessumaa naannoo sana bulchaa kan turanii garee kana keessas kan turanii maal jedhu uummanni Tigraay kaleessas ta'e har'a garee kana mormuudhaa fi magaalota hedduu keessatti hiriiraan bahee balaaleffataa akka ture. Har'a tun ta'e durumaan iyyuu gocha isaanii warri hubate badii isaanii warri hubate mormaa akka ture dhaabsisuudhaa fi hamma humna isaa waan irraa eegamu gochaa akka turee fi hiriira garaagaraa gaggeessuudhaanis immoo gocha isaan raawwatan kanarree balaaleffataa akka turedha kan isaan kaasanii. Haa ta'u iyyuu malee garuu gareen TPLF kanneen hiriira kana qindeessan hedduu isaanii irratti tarkaanfii hanga ajjeechaatti fudhachuudhaanii uummanni Tigraay akka inni laaffatu uummanni Tigraay akka inni booddeetti jedhu uummanni Tigraay akka abdii kutatullee godhaniiru waan ta'eef uummanni Tigraay har'as taanaan garee gocha garee kanaa wallaaleetuun ta'in yookaan immoo waan isaan raawwataa jiran kana dagateetuun taanee humna dhabuudhaan kan ka'e yookaan immoo ukkaamsamuu isaatiin kan ka'edha. Gareen kun gaafanni akka fedhee biyya sana keessatti yookaan immoo Tigraay keessatti akka barbaade waan barbaade gaafa godhu taa'anii kan ilaalaa jiraniif malee jaallatanii yookaan immoo fedhanii yookaan immoo gocha ni raawwataa jiru kana deeggaranii akka hin taane kunis jala muramee beekamuu akka qabudha kan kaasanii. Walumaa galatti egaa gareen kun baandaa biyya keessaa fi alagaa alaa walitti qindoomee kufaatii Itoophiyaadhaaf kan carraaqaa jiru waan ta'eef lammiileen Itoophiyaa hundi carraa kamiinuu gocha garee kanaa balaaleffachuu caalmaatti immoo addunyaatti beeksisuun akka barbaachisuudha. Akka isaan kaasanitti irra caalaatti immoo gocha gareen kun raawwataa ture immoo amma danda'amaa ta'etti seenaa qorachuudhaanii gocha badii isaan raawwataa turan immoo addunyaatti himuun barbaachisaa akka ta'edha kan kaasan. Tole ulfaadhu rooba saabantii xiinxala bal'aa dhaggeeffattoota biraan geettee fi gara oduu itti aanutti darba. Seenaa Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti gumaacha itti fufsiisuuf har'as tokkummaan cimuu qabaa jedhan abbaan gadaa Tuulamaa Geetuu Taliila. Okaashaa Adamtu dubbise. Oromoon Itoophiyaa ijaaruu keessatti qooda isaa bahachaa ture jedhan abbaan gadaa Tuulamaa Geetuu Taliilam. Ijaarsa Itoophiyaa keessatti seenaa Oromoon qabu itti fufsiisuuf tokkummaan cimuu qabaa jedhan abbaan gadaa Geetuun. Oromoon jalqaba tokko ta'uudha. Biyya ijaaruus gahee qaba. Seenaadhaan seenaa Adawaa keessatti gootota Oromooti kan biyya Itoophiyaadha kana ijaaru. Diinagdeedhaanis Oromoon jabaadha. Sababa garagaraan duubatti dhiibamaa irraa fuudhamaa maalidhaanis ta'u. Ammas Oromoota jajjabootu jira. Jajjabinni warra seenaa duraanii sun dhaloota ammaa keessatti obule xiiqeffatee tokko ta'ee gurmaa'ee afaan tokko ta'ee
biyya isaa irratti keessattuu hiriyoon garaagaraa amma dhageenyu jira. Wantoota sana wajjin fayyadamne waan gaariitu jira. Uummanni keenya yoo jabaate dinagdeedhaan hin gaawama jabaachuutu nurra jiraata. Tokkummaa wal jaalachuu seenaa keessatti seenaa jajjabduu seenaan Oromoodha. Baaf dhiyaan sagalee tokkoon biyya kana utubanii ijaaran ammas ijaarumsa biyyaa keessatti seenaa sun nu yaadata. Seenaa sana hin hojjenna waan jennuudha akka san dhalootaafdha. Barri 2018 xumuramee barri 2019 simatamuudhaaf jedhama. Bara dhufu kana bara itti tokkummaan Oromoo ititee nageenyi biyyaa itti waara'u ta'uu qabaa jedhan abbaan gadaa Geetuun barri 2019 Itoophiyaaf bara milkii akka ta'us hawwan. Barri nagaa, bara qufaa, bara nagaa, bara irreecha milkii, bara qufaa, bara dagaaginaa, bara milkii akka nu ta'u. Oromoon aadaa fi duudhaa safuu fi safeeffannaa isaatti deebi'uun aadaa isaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti hojiirra oolchuu qabas dhaaman.